akkuma kana ibliis inni jedhamu maaltu gargar baasaatti jedhee ilaalamu ibliis inni jedhamu abbaa jaraasa waannaa وخلق الجان من مارج من نار إليك ربي سورة الرحمن كيف تدبته جاني جري تدبته إبليس جرما شيطان جرما أبا أولاد إثرار كان جتورا ور الشياطين إذا مفردين نيجا قولين علماء الدون أول ربوي اللي بريدان دير جنة تديب نكنا جتو جنو توري لمنو فرقة نفر جري جرما ما يرى القرآن ني جماعة جماعوتا نما فكاتنا nama fakkaatu jechuun waa'ee amanuu keessatti mu'mina qulqulluu jara keessa jira munaafiqat jira faafiqat jira kaafirat jira yahudaat jira nasaaraat jira haala namaa fakkaatu jechuudha. Illee ergaa rasuula rabbii dhufe alayhi salaatu wassalaam gizee kanatti ba'anu hiluma ergaa kana ordofuun jaraaf dirqama moo dirqamaa miti gizee jedhamu rasuulli rabbiitti ergamanii rudda jenne rasuula rabbii ordofuun dirqama jedhaaf. Takaaliif ni jararran jiru. haa ta'uudhuma amanan malee jechuu warra barbaadu jiru amanuu jaraa odoo mormine amanuu amananiiru haa ta'uudhuma amanan malee rabbi jara irraa ilkeenne jechuu barbaadu warra qabnaa ashuur musliimootuma ta'anii mufassirtootuma ta'anii. Kanaafuu rabbiin jinnoota kaafarootaa gaafa jahannama galtu yaa macshara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum jedheen dubbachiisa. Rasuulli koo sirrittiin dhufnee maaliin jedhaan jara nama ta'anii jara jinnii ta'anii ija rabbii. Minkum jechuu min baabikum jechuudha garii namaarraa kana rasuula taa'ee ergisuun isiniif rasuula ta'anuudha hin dhageenye maa ergaa koo jedheen gaafadhaadha. Kanaafuu rabbiin rusuloota nama jedhamu kana gizee ergu jinnootatti ergeera guutuma isaadha. Kanaafuu suuratul ahqaaf akhira keessatti waa'ee jaraa gizee dubbatu rabbiin kitaaba yookaan quraana nabi Muhammad irraa dhagahan kana gizee dhagahanii ka'an kitaaba nabi Muusaa waan fakkaatu sana dhageenye jedhanii tawraatiinis akka jirre beekan akeeka warri qajeelanii jiran warri didanii oduma kitaaba tawraat jedhamu rabbi Muusaatti buufateera jechuu beekanu jallatani akkuma yahuudaan kitaabota beektu jallatu. Kanaafuu takaalifa shar'a jechuun amaanaan shari'aa rabbi samaa'iin ardiin dadhabee jennaan isin irra kaa'e jedhe kun jinnoota irra kaa'amee rasa jedhu mul'isa. Yoo nabi Muhammaditti amanuu baatan alayhi salaatu wassalaam jahannama dhaquun jira burtiidha. Jallataan jinnii jahannama dhaqa jechuun walii galamaadha. Qur'aanni waa'ee jahannamaa gizee dubbatu kan keessan lammanuu jedhee waan rabbi dubbatee jiru. Jannata dhaquu jaraa keessatti amanaan jaraa jannata dhaquu keessatti madhabni wal dhabaadha. Madhabni Abuu Haniifaa jallataan jaraa jahannama dhaqa qajeelaan jaraa akka haywaanaa biyyoo ta'anii hafu jahannamarraa obboluu duwwaa argatu malee jannatan argatanuu jechuun warri barbaade jira. Amma quraanni akitti waa'ee jannataa argachuu jiraaf in hima. Quraanni qara'uu deemnu kun وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بختا ولا رهقا. إنه نكنا جئنير وديكزين مربين ورّي قرآن ربي لغهي إرقى رسول ربي لغهي أماني جرا ورّي إرقى رسول قوتي أماني غاري جرا إرّا أكن الربن بيكو وانتو داتا من قرآن غارين جرا نذاك وچون ورّي أماني ورّي غاري يدل جنة رقا أكما كان ربين hedduu suuraa keessatti jannata dhaqu hojii gaarii hojjetuutti rarraate malee gosa namaatti rarraa'u. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دي سورة الرحمن كتبتي ولمن خاف مقام ربه جنتان